Maallaqa irraa fudhatanii kaleesii gurguruudhaa jedhanii dhoksanii jiru jechuudha banateetti. Duuteetti jedhanii nu laalanii amma qaalitti yoo bilbilaa fi maatiin dhufanii raalii baako. Ketoraan bagana kan dhuftee haqaa bagana kan nu eegdanii keessanii mubaarak. Nagaadha wallaahi carraa isin qaqqabe kanatti baay'een gaddee anis akka obboleessa tokkotti akka maatii tokkotti utoo obboleettii koo duutee jennaan akkas ta'e baay'ee natti dhaga'ama. Akka isinitti dhaga'amu wallaallee miti. Akka maatii mucaatti meemaa jettan. Nuti jechaadha mi'aawu namni gaafa dhalatu du'a garuu duune jechaadha akka aadaa Oromoottis akkaataa qaba. Nuti garuu du'a lama duune yookaan obboleettii keenya argannee awwaallan yookaan yakkamaan kun seera jala nuuf hin oolle. Jirti jechuudha fi nutti ulfaata. Duute jechuudha fi nutti ulfaata. Nuti galgalaaf ganama maal dhageenya jennee jechaadha. Galgalaaf ganama waa tokko eegna nuti. Kaleessa abbaan jechaadha. Argamtutti mucaa'oon sun baastutti isaan seera jala galuu qaban. Okay? Inni nu dhiyeessi nuti waa'ee seeraan barbaannu amma seeraan xumurachuun barbaannu waan xumuruu qabnu karaa xumuru nutu beekna. Waa'ee seeraa dhiisi. Waa'ee seeraa nu barbaannu nutis. Kana booda hin barbaannu waa'ee seeraa bakka seeraa argineerra waan ta'eef nuti karaa deemnu waan beeknuuf waa'ee seeraa barbaannee miti. Waa'ee seeratiin karaa seeratiin gochuun otoo barbaadame har'ayyuu hin gahamu. Kanaaf dhimmi amma taphatamaa jiru dhimma geemiti waan ta'eef karaa raawwatamuu qaba. Bakka. Kanaafiyyuu karaa seeraa dubbannee karaa seeratiin xumurra miti kan nuti barbaanne jechuudha. Fattasha bilbila ijoollee hunduma hidhatee jira. Akka itti dubbatu hin qabu. Kanaafiyyuu mucaa kanaan isin qunnamsiisatii isaan qunnamiiti erga isa qunnamtee booda isa ammoo bilbila kan biraa bitaatiin ni gadi ba'ee too lookeeshinii mana sanii isiniif haa ergunuun jette. Kana qofallee miti mucaan immoo waraqaallee hin qabu jennaaniin carraa waraqaa isarraallee hojjechiisuu hin goonaaf. Garuu wanti inni nuuf gochuu qabu yoo jiraate carraa micoo kana lubbuun jirti yoo ta'e sagalee tokko qofa waraabee akka nuuf kennuuf isaan na qunnamsiisi jedhe. Isaan qunnannaan ani nama kana iyyuu hin beeku jedhe. Eenyudha kan akkasiin jedhe. Hammas ishiitti hin deebi'e dogoggoraan siif kenname deemee abbaa torba harkaan ga'e. Karaan beekamneen illee namallee haasofsiiseen ture. Kanaaf wanti amma taphatamaa jiru kun geemidha. Malee wanti dhugaa qabatamaan tokko as bahamee jira jedhamu hin jiru. Micoon lubbuun hoo jiraatte nuti eeyya hin barbaanna gaariidha. Kuni gammachuu hawaasaa fi uummata Oromoo bal'aati. Garuuti immoo micoo kana hajjeesanii yookiin waa tokko godhaniiti amma ammatti irratti callifamee haasa'amaa jira malee miidiyaan kun hundii fi qaamni hawaasaa hundi otoo beekee jiru micoon kun akkamitti gadi baatee hani jira jechuu dadhabde. Kanaaf inni amma godhamaa jiru kun yoo jiraate micoon kun takka jirti takka duutetti takka hospitaala jechuun takka immoo waraqata barreessanii gara maatiitti erguun inni kun uummataan taphachuudha. Dandeettiin isaanii kun hammamidha. Nu injifachuu danda'u moo nu injifachuu hin danda'an isa jedhan uummata madaalaa jiraachuudha malee wanti dhugaa qabatamaan as baamee nutti haasa'amaa jiru hin jiru. Mubaarakitti ammallee borullee wanti himuu danda'u wanti ammas isa ta'e qofa otoo hin taane dhufaa jiru kamiyyuu geemii taphachaa jiru jarri. Kan ammoo kan gochaa jiru warqiidha. Warqiin immoo kan ishiin gochaa jirtu maatii isaanii jalqabaa kaaftee hamma dhumaatti istirii waan beektuuf maaltu nurra ga'aa ammamtu immoo nurra gahuu hin dandeenyes jettu waan akkasii madaaltee waan jirtuuf namni isaan duuba jiramoo hin jiru jettee waan yaadaa jirtuufidha kan akkas gochaa jirtu. Kanaaf dhugaa micoo kanaa yoo baafte hin baafne taananiin karaa hamaaras ta'e karaa kamiinis ta'e wal bira jirra nuti asitti. Namni salphaatti wal dhiisu hin jiru. Dhugaa fi dhiiga dhabee jechuudha. Sila kana ta'eef iyyuu ammas wanti nani jechuu barbaadu yoo jiraate mucaan ishiin haasofsiifte sun boontuun jedhamtu mucaan haasofsiifte sun haasofsiisira xumureera raan jette anaan deebitee maaliif na bilookte? Ani gaaffitti baay'inaan maaliif na bilookte? Guyyaa guutuu wajjin haasa'aan ture. Maal goote naaf haasofsiiftettaa? Silkii ekelensii kenna. Achirraa immoo kaaftee nama kana dubbisette. Silkiin hojjenne garaagaraa natti ergiti. Kuni geemidha. Dubbii sobaatinni kun. Nuun taphachaa jiru jarri.
Kana qofa illee miti mucaan tokko as jala jira ammayyuu gammee kan jedhu kunoonuma jala jira. Isatti illee silkii kenneetana inni illee na jalaan deemee dubbisaa ture. Namoota hedduu hordofsiisaa jirra. Hordofii nuti gochaa jirru garuu geemii ijoollee taphachaa jiru. Gaafa jedhan nuti hin beeknu nama akkasiyyuu jedhan. Eenyu magaalaa kanatti kan du'e. Mucaan tokko immoo keessaa baasee kan inni haasofsiise ati amma kana istirii kanaa hin beekte itti dhiyaattee jirta waan ta'eef maaliif dhoksitaa haqa jiru yookiin immoo waan barbaadde haa ta'u nuti siif gochuu hin dandeenya karaan beekamne miidiyaan hawaasaa otoo hin baafne maaliin jenne sii goona. Nama yakka kan raawwate yookiin immoo lookeeshinii mana sanii nuu kennuu dandeessaa jennaaniin ani tokkumayyuu kana gochuu hin danda'u jette. Maaliif jennaan lubbuu kootiif nan sodaadha jette jedhan. Kanaafi wanta amma godhamaa jiru kun dubbii sobaa jette namarraan ta'innaa fi akkas ta'a waan jedhamu sammuu isaanii keessatti yaaduudhaan gara hawaasaa as fidaa jiru malee namni qabatamaadhaan irra ga'ee as fidaa baasaa jiru hin jiru. Murreessara warri qabdan. Warri murreessara mana kanaa hangashu. Isaan bar warri kun warra warqiin ijaarrattee akka dhugaan micayyoo kanaa hin baaneef ishiin bakkoota biyyoota garaagaraa ijoollee akka ishiitti haala hojjetan beektu ijaartee ittiin uummata burjaajessuu ittiin maatii burjaajjessuuf gooti malee tasuma irraa hin beektu ananga dhumaatti jala deemee itti haasa'ee afaan nagaa itti haasa'ee maal akka jettullee dadhabeen dhiisi bakka ishiin miidiyaa irratti ol baatee haasoftutti illee jala dhaqee tokko lookeeshinii naa kenni lammaffaan immoo micayyoo san viidiyoon hojjisiisi. Video hojjisiiste video xiqqashuu as nu abaaftu isa immoo gootoo ta'e namni jira namni micayyoo sanatti bakka sanitti silkii bitee itti geessu jira silkiin hin bichisiisaa fi silkii itti haa kennan yookaan namni sitti meesuni silkii isaa itti haa kennu akkasitti qunnamannaan keessaa baafteenaan hanga ji'a tokkooti asitti micayyoon siin dubbisuu hin dandeessu jette gaafa akkana jettu yaadi ishiin haa dhufe maalidhaaf goote kana akka namni sagalee hin taane akka namni micayyoo kana hin barbaanne akka dhugaan micayyoo kana hawwaalamu. Waan yaaddeef viidiyoo illee irratti dalagde. Har'allee jala jettee na dhageessi. Lubbuu namaati. Dhagaa silkii namichaa Saawudii jiru mana jaazaa mucaan kun itti barbaadamaartu macarashaan isaa meeqa? Ganni jirta obboleettii keessan qofaa miti. Nuufis obboleettiidha. Ganni jirta. Wallaahi suma dhugumaasiin jedha onnee koo keessaa. 73 Hagan Saawud Arabiyaa deemee deebi'utti. Dhageessee hagan dhaqee dadhabeera jedhee deebi'utti. An imbaasii Saawud Arabiyaa bira naqaa. Namni sagalee taa'aru hin jiru achi namnis bahee iqaamaa qabne hundinuu sodaataara waan ta'eef wakiilinnaa naa kennitanii jennaan isin wakiilinnaa maqaa kootiin naa kennitanii jennaan akka haqa mucaa keenyaa nuu baasu ka jedhu waraqata naa kennitanii jennaan deemeen deebi'a haga sanatti jarjaranii wayitti galuun uummata Oromoo dhaamsa dhaamaafi waan biraa keessa wal galchuun warra gumaa wal gochuun warra dhiigaa wal gochuun ana kootti ayaamsoon hin qeebaloo namna. Enkebalu seera walitti deemu taate malee isa seera walitti deema kanaan achi waan biraa dhiifama naa godhi ani isin deeggarrus isinii wal isin jirru dhiisaa isin hin jenne dhiiga mucaa barbaanna. Mubee dhiifama nu godhaa nuuf kalchaa'ii yaada keessan faallessoo yookiin immoo uummata Oromoo kanaan ala ta'uu barbaanne otoo hin taane gama kootii waan baay'ee sordofaa hin jira waan baay'ee irras gaheera. Waan inni akka kan sababa akka ta'e VIP barreeffataatti intalli VIP kan jedhuun dhuftee yeroo dhiifama VIP kan jedhuun okay VIP galchaa okay VIP barreeffadhu mee torba barreeffadhu mee torba VIP torba barreeffadhu mee ijoolleen waa argiteetti. Mubee akkam ooltan jirtu? Nagaa alhamdulillah. Baga jiraatte obboleessa qaalii akkam? Nagaa laayyee yaada maalii qabda nama wayii eegaa jirra. Nama wayii galfachuudha. Mubee anis maatiidhuma waa obseeti. Ilaa wanni godhamuu qabu agartee amma yaada keessan hunda dhaggeeffachaan ture akkana galchitaniif illee yaalii guddaan gochaa ture. Waan carraa kana naa kennitaniif illee galatoomaa jechaa.
Egaa wanni ta'ee waanuma waliin beenu waliin agartee kana waan ta'eef amma namni kuni jalqabuma mucoon kun duutetti jettee maatitti himtee jirti. Dhaggeeffadhaa warra jirtan. Sheer godhaafi. Kan manaa baases ishiidha kan du'e jedhee immoo maatitti himee maatii rifaasisee ammallee naasuu amaa keessa maatii galcheesse ishiidhumaa jechuudha. Kana waan ta'eef jalqaba mucoon kuni akkamitti mucoo kana mana sanii baaste? Ergii baastee mucoon kun akkamitti ajjeefamte? Sababiin mucoon kun duuteef maayini? Isinii galee? So kana waan ta'eef amma jarri kuni walii galanii akkuma Mubaarak sila dubbachaa ture waan walii galanii hin ta'a jedhanii ofii isaanii murteessanii itti walii galaniiti waan kana godhan. Sii galee? Sana waan ta'eef immoo nuti amma akka dandeenyu kan Finfinnee keessa jira amma. Yoo danda'ame nuti amma imbaasii biyya kamiyyuu haa ta'u imbaasii kamiyyuu dhufnee hirmaannee reeffa ishiis jiraashiis fudhachuudhaaf qophiirra jirra. Imbaasirree dhandhee dubbisnee jirra. Sii galee? Waan kana ta'eef namni kamiyyuu biyya seerri keessa jiru keessatti biyya heerri agartee sanuu seera hamaa biyya itti marfeen tokko yoo lafa buute baduu hin dandeenye keessatti lubbuun namaa badee reeffi namaa dhabame jechuun agam akka geemii ta'e isinii galuu qaba. Kun sammuu namaa irratti taphachuudha. Xiinsammuu namaa miidhuu agartee saayikooloojii isaan ittiin deemaa jiran kana irratti barree jiran. Gabaabumatti falli nuti gochuu dandeenyu tokko yoo jiraate intala kana bakka ishiin jirtutti lookeeshinii ishii aga danda'ame isin nu bira dhaabbadhaa nu deeggaraa nuti qophii xumurree jirra. Saawudiis Ameerikaas haa ta'u yoo ta'e dhufuuf qophii xumurree jirra. Gabaadhaa jechuun kanuma la kaayyoon keenya. Wanni biraa tokko hin jiru gaaffii keenya kanuma. Reeffa mucaa eessa jira? Shufeera tokko fakkeenyaaf shufeera tokko biyya kee yeroo warri jiran na taajjabu. Taaksii danuu qabaan kun osii baasuu hin danda'an dawwaluu hin danda'an amma barbaade dawwaluu hin danda'atutti dhageessu. Hello abbaa taaksii eessa jirta bakka kana? Bakka Rihaab jedhamu dhaqiiti intalli tokko lookeeshiniin si akkana naaf hidhii kottuun jedhaani. Anis yoo mucattees biyyi kun amma soodiyoon kennes seerri isaa kan. Sana booda taaksichi yeroo deemu yoo achiitu deebi'uu garagalee makiinaan intalli dudduute argatti. Mubaarak bakka akkasii haram jedhamu geenyee makiinaan harkaa garagalee duute. Reenfisi immoo poolisoonni yeroo dhufanu baqachuu hin danda'u. Taargaan makiinichaatiin bifa makiinichaatiin namni Saawudii keessatti baqachuu hin danda'u. Eessattuu baqachuu hin danda'u. Dirqama waan ta'eef dirqama dhaabatee tiraafikiitti harka kennata. Naannoon itti makiinichi garagalee naannoo kana mana hakimii akkasii geessina jedhani mana hakimii naannoo kana barbaadadhaa jedha. Kun hundinuu hin jedhamne. Bilbilamee maatiitti kan himame. Haaloo mucaan keessan duuteetti buukii keessan ergaa birrii isin ergaa. Kanaa ol yoo jiraate kunoo maatii. Seera ilmoo namaati. Tosiitu akkam hundee. Hiteera. Gaaffiin keenya kana. Maalee nama walitti diru kan namni walitti jeessu karaa banu maaloo miti. Mubaarak diisi. Amma hundeen yaada gaarii fide. Rakkoon qabu. Hundee yaada gaarii fide. Hundee yaada gaarii fide. Yaada gaarii waan jedhu aga namni dubbatu tokko dubartiidha. Sodaachuu malta. Karaa keessatti maatiitti dubbadhu. Namatti dhiyaatutti dubbadhu. Inni deengada dubbannee jira. Dogoggorri keenya maa dubbattanii yoo barbaadu dubartiidha warqiinis miidhamuun qabdu gara keessatti maatii waliin haasoftu sodaachuu dandeessi jedhee deengadda kan waraabame jira lafa. Kanaan alatti maal maqaa warqii dhooftee isi akkasin jettan kanaa miti kanatti jettu miti. Ijoolleen mana ijaazaa warqii cinaa jirtu waan haasoftu jira. Maal sin galchoo jette waan nu galchuu qaban nuti. Lachuu obboleeyyan keenya warqiinis kan duute jedhamtus. Garuu waan nati dogoggorte nu dogoggortan jettu kana duuba deebii ilaali waan dengada haasofne illee hunda dhaga'uu baatte malee ani akka kiyyatti sodaachuu dandeessi warqiin tun dubartiidha. Nama kana sodaachuu dandeessi fayyadamee ijoollee taphataa jiru kanatti fayyadamuu danda'a. Namni itti dhiyaatan warqii amansiisuu yaalaa jennee dubbanneerra. Akka ibsu faana haasa'uu miti kan jedhu maalirra dhaabatteeti waan nama haasaa jiru kusitti taanan maatiin lamaan wajjinaa dubbatu keechaa baana. Maalirra dhaabattee jechuu dandeessi. Miikii tol galche waan ta'eef maalirra dhaabattee nu balaaleffatu. Bilisummaan yeroon dhiifama guddaa wajjin isinin jaalladha isinin kabaja. Mootummaan nun keenye ofii of keenye dalagaa keenya dhiibnee ijoolleen shamarran mana madaameessi qophiileen sheerii godhaa jiranu kabaja keessaniif obboleettii keenya. Sanyummaadhaan adda taate yookiin waa biraatiif otoo hin taane obboleettii keenya jennee asirra taa'aa jirra. Please qaama faallaa isinii wajjin jiru wajjin haaseenaa. Dhiifamaa wajjin.
akka dubbiin uumamtu barbaadu jettee akka uumamtu barbaadu gasirratti nu namni wala jeesu mube hugutaka hundeen bareeddu sammaatusi mee haa fixatu tole waan dhageesse cufa himime tole galatoomaani mube rakkoon qabu garuu irratti waan tokko sin gaafadha mube maatiidha ana maatiidha jechuudha lamaa isaaniiyyuu ijoollee qe'eeti guddina isaanis immoo nan beekaa maatii warraallee maatiin gaaddi isaanillee as keessa kan ture obboleessa kiyyaa obboleessi ishiillee akkasuma maatiidha akka maatittan dubbachuu barbaade malee ani yookaan dhugaa nama tokko yookaan dhugaa nama biraa dhossuudhaaf miti. Ani kanan barbaade micayyoo karaa ittiin namicha dhiyeessitu karaa argitee namni ittiyyee osoo hin taane karaa tasgabbaatee tokkoon amman danda'e yaalan jira ofii kiyyaallee amman deemen qaba amman itti deemaa jirus ni qaba. Isuma kana bifa tasgabbaatee tokkoon Mubaarak illee yoo keessa illee na dubbiste keessa illee yoo hin danda'e yoo tole micayyoon amma bilbila tokkoo fayyadamte bilbila safuute namni biraa bilbila gatiidhaan argite. In burjaajessa. No, sooressa namicha sooressa malee namichi ijoollee saamee bilbila danuu mana keessa qabaachuun mala jalatti hin beeknu banna dubbadhu. Bilbila jirti namni bilookii na goote kan biraa. Finni micayyoo kana bifa tasgabbaatee tokkoon gadhiyeessinee micayyoon immoo wanta namicha sana akka nuu baaftuudha jechuudha. Inni guddaan nuti irratti xiyyeeffanne micayyoo caala waa'ee micayyoo baddalamtee yookaan micayyoo dhabamtee kana kabeeku namicha amaarticha sila ta'ee fi amaarticha san immoo akka lokeeshinii isaa nuuf kennitu isa kanarratti hojjechaa jirra amma danda'aa. Hundee waasittimu. Hundee nageessaa. Dhaga'u jira. Amaartichi dhugaa jaallan namiti. Dhugaan sanyii hin qabdu. Dhugaan gosa hin qabdu. Amaartichi sagalee isaa keessatti hadha kana nu hubadhee dhaggeeffadhe. Yoo bilbilli koo bilbila mucaa irratti argame kanan bilbiles kan isin naa bilbiltes ana gaafatamaa ka jedhu sagalee isaa keessa jira. Warri maatiin talaa na taajjabdu. Maatiin tala duute. Is jaruma walii bilbile malee ani hin bilbille masiinaa erguu malee jedhe. Dhageessanii inni keessaa obbaaseera sobee jechuudha. Inni keessaa obbaaseera. Qaallittii keessan kanatu du'a mucaa kana dhossaa jira kan mana hojiitii osoo wasee baasee cisiidha. Inni rakkoon qabu. Tarkaanfii biraarra deemuurra obboleettii keessan kana wanta keessaan ittiin haasa'u tokko ittiin hin jiru. Mube akkisiin jee akkina fakkaatetti gaa nama akka hubachuu qaba malee akki jee. Maana tajaajiloo miidiyaarra maaliif baaftan jedhee maatiitti dhaaddatee dawwalee kunoo sagalee isaa jira. Miidiyaarra baaftanii jedhee maatiitti dhaaddataa jira. Maal wala daree atiifi namichi inni nafta. Hundeemmoo. Laalla dhagahi. Burqaatillee dhiiti. Jecha kiyyatti Mubaarak hin dhaggeeffanne malee. Laala artisti tufaati nama guddaadha yaada koon jijjiirin tufaati nama guddaa sin kabaja. Yaada namni tokko jedhe hin jijjiirin. Mubaarakiif tufaan jettan kanaa miti. Jecha keessa dubbiin barbaadu miti hin lubbuudha waan lubbuu haa ta'u jirta. Micayyoon amma dhabamte kun jaalattu ana caalatti hin dhiyaattu. Obboleesso waa tokkotti hin dhiyaannu wallaahi anaan immoo waa tokko irraa hin godhu. Gandaa walitti hin dhiyaannu. Amantaa walitti hin dhiyaannu. Dubbii barbaaduan dubbii na tokko jaalladhu. Amantaa walitti hin dhiyaannu gandaa walitti hin dhiyaannu obboleessa koo hundee. Irraa falmuu maatii na dhowwuu hin danda'anu. Haati siin na dhowwuu. Ijoollee biyya arabaa. Kaleessa yoo wana mucaa kuni. Isin duute kuni qoy burqaa dhiifama afaan itti haasa'an qabina. Isin duute kuni yoo wana kaleessa gaafa nama gargaara jedhu birrii tokko ta'uuf gargaarteetti ta'a. Kanaaf na laallata jechuudha. Maatii caala na laallata. Maatii burqaa dhiifamaa hojii wala kabajnu. Maatii caala na laallata. Ana tapha na kennatan jiru. Ana toof kenne. Burqaan amma gurraan hin dhageenye malee jecha summii nuti darbateera hundee. Bakka. Walumaa galatti an yeroon sagalee nu ta'e hin jenne bilisummaan sagalee nu ta'e hin jenne eenyutu sagalee ta'e hin jenne nan dhagahee eeyyama qabeeleen barbaadu maaliif gaafan kaleessa borsaa jira fidaa jedhee kokkee qabee rakkataa meeqatti hin gargaaru abbaan koo qotee natti kenne miti jalan natti kenne jarris bakka obbo'aniitu malee maatii jaraa bakka bu'anii miti har'as jaraa falmuudhaaf xabaqaa jaraati geessanii haqarra dhaabadheen falmaa
hundee obboleessa koo obboleettii keessa yoo isiniin bulti ta'e nuu fidi. Kabaja namaa tuqaan jiru nama rabsaan jiruan inumaayyuu na kadhataa jira yeroo please yoo nu jaallattan nu kabajan ta'e dhiiga obboleettii keenyaatiif falmaa jirra tasgabbaa yoo kanan taane isiniif warqee tokko jedhaa jirra. Nuu fida hundee please itti dawwala asirra nuu fida an keessaan itti naasoo amantaa irraan qabuan deengadda keessaan lookeeshinii si erga kan isiin jette koo isii qabsiisuu miti man akkasiin obsee bira deemtee teessee qubattee obsee biraa immoo mari'annee akka itti qabsiisuu dandeenyu akka isiinillee qabamne gochuufan ture amma immoo isiin wanjala nyaataa ta'e barbaadamaatti hiddan fidaa qulqulleessaan tala keessan namicha nuufa kennitu hadha malee yoo namni tokko wala gannii wala jinni nam baxabbata dubbitti kan borii kaasee dubbiin cufameera faanichi dubbiin torbee tokko hin gadhu hojii godhiise maal amma kana tundee mee dhufee wayyu embaasiin koonaan qaamaan kottuu waraqaa eeyyamaa fudhu nu haasofsiisi wajjin barbaannaa jedhan haga teelee deemnaa haga bakka siin teessee siin haasofsiisaa turre dhannaan jedhan wallaahi billaahi garuu waraqaa qabatamaa waraqaa maatiin sii kenne wukilinnaa yoommoo hojjetaa mootummaa taate waraqaa mootummaa fudhu kottu naan jedhanii naan fixadhee jira amanne kanaaf akka maatiitti nuttaanti maalittaanti yoo maatiin immoo keessaa bahi jedheyyuu jaratu keessaa ba'a malee an keessaan ba'u. Yes. Maal jettan? Oro kana dubbin. Kana dubbin. Amma nuti hoyeedha mubee. Mubee jedhu kaleessa. Mubee koo dhaggeeffadhula. Mubaarikiin bira gargaaraa jennaan miti kan jara gargaaraa turan. Mubaarik. Fiigni mucaana ba'utti. Mubee koo nuti yaada keenya deeggarra hunduma keessanii yaada keessanii deeggarra garuu wanti amma saamaa jiru kuni bilisummaa qofaatti wanti amma saamaa jiru kuni ilaa jaarsummaan jiru gamma kan barbaadu. Dhibbatti dabalatanii tabaqaan keenya siin jedhanii. Bilisummaa fi yeroo akkuma gaaddisaa ta'uu wannettani gaariidha. Bilisummaa fi ilaa nuti jaarsummaa miti hundee nama jaarsummaa nuti ittiin deemu miti kan nuti barbaadaa jirru. Maaliif isa naasofsiifne obboleessa maa naasofsiifne eessan dhufteeti isaa haasofsiifte. Maaf hin qabsiifne ree silaa hin qabsiifne achaa jirtani. Torbee tokko amma maatis si dhaggeeffachaa amma fakkeenya Mubaarak. Mucaan kun nama jabaa. Abbaan nuti barbaade yoo dhaggeeffate nuti nuni ilaallatu garuu badii raawwachuun barbaanne nuti. Ayyaa kana jiru jenneeti malee badii raawwachuun salphaadha. Maan qabsiifne jette. Maan qabsiifne nuuf salphaadha. Qabsiisuun barbaanne nuuf qabsiisuun furmaata ta'u. Badiin badiidhaan deebi'uu immoo ni danda'a. Nama qabsiisuu dadhabnee miti. Hawaasa dadhabnee malee miti. Hawaasa Oromooti lola hin jiru jenneeti malee. Maal jette hundee? Maatiin furmaata Mubaarak na dhaggeeffadhu nan dubbadha. Dubbii beektaa dubbii gala doorku malee ba'an doorkaneera Oromoon beektaa? Maan qabsiisirree jetaarta obboleessa koo? Gama tokkoon maatiin akka Oromummaatti deemaa ture mawwana. Namni si jaalata. Namni si jaalata. Waan jette tokko irra geessa. Akka namoomaa akka maanguddummaatti deemaa. Namni si jaalata si kabajaa wanta tokko wanta jette immoo inuma hojjatta. Anillee si argaa jira yeroo dheeraa. Garuu immoo amma si eegaa jirra. Garuu wanta madeen gaddaati dubbachaa turteerra jirra. Garuu maalati obboleessoo isa kana namatti dubbadhu. Hundee rakkoon qabaatiin waa'ee qabsiisuuti waa'ee maaloo akka Oromummaatti ol kadhataa jirra malee akka seeraatti fakkeenyummaa akkasiin taatuun godhaati. Isa kana an Mubaarak miti an abbaan kun an dhalchine diqaalaadha jedhii nama gaafadhu na qabadhu anasiin jedhee isa kana dhiisi waa'ee qabsiisaa maaloo akka nama tokkootti akka intala Oromootti dhuftee haqa nuu babaaftuu ifaa jettu waliin galchinu maallaqa waliin baasifnu xabaqaa binnee maal jennee kaanee booddee rakkoon guddaadha. Adaraa jennee firas kadhataa jirra Oromas kadhataa jirra. Mana habashaa dhaqee adda waan jarri naan jedhani saree na godhanii ari'atan yaa uummataa dheengadda maaliif nutti muu diddan jettanii nu waraantanii kaatanii hadha immoo kun rakkoo qanname ijoollee keessanii maal wayyaa kottaa waliin taanee dhiiga barbaanna jennaan duuteetti jedhan jennaan fageessaa qabbaradhaa kanaan jedhan ilmoo namaa jechuudha intala Oromoo ijoollee waraaban jiru ani waraabeen jira fageessaa geessaa qabbaraa kan jedhan geesse ka waraaba isa taatetti waa hedduu wantittiin kun immoo geesse wantittiin kun bakka danuudhatti hundee mucaa kan nu deessuu dandeessa moo dandeessu keessaan ittiin naasoo
hundee nu dhiyeessuu dandeessaa? Lakkitti gaafatamummaa guutuu fudhachuu hin danda'u. Sababni isaa anallee bilbila namaatiin nan argadde yeroo takkan argadde. Maali hundee amma koo waa baay'ee haasaa turte obboleessa keenya hundee nuti walii keenya maaliif hallayyaa wal filaa maatiin kun maatii waliif ficcisiisnu obboleettiin teenya tarii anafaan koo marziidha ta'a hundeedhaan haasaati. Maatii sababa itti wal fixan hin qaban maatii isaanii tokko waan ta'eef maatii isaanii garaagarummaa hin qaban maatii walitti bu'uun jiru. Maatiin tiiktookii walitti bu'uu danda'a garuu maatiin lafatti waa walitti bu'aniif hin qaban. Sababni isaanii maatii maal beektaa achirra maatii maaltu tokko godhe eessatti beekta? Akkamitti dhuftee haasoftaa waa'ee isaan irraa iyyuu? Atumti iyyuu waan kana haasofteef hin qoratamta. Yeroo adaraa rabbii adaraa yoo kabaja qabaata ilma namaati. Namni kumni lamaa kun dhiigamu caa barbaadaa jira. Poliis yeroo dhiiga nu jalaan dhosina. Isinin kabaja isinin jaalladha wallaahi al'aazim isin caala garaan na gubatee jira. Barkaleessa kokkee qabeen fidaa jedhee Sigalee kokkee qabee fidaa jedhee waan jarri dalagatan dafqa jara guutuu irraa guuree miskiidhaan gargaaraa ture. Hadda immoo naftu sagalee ta'aafii jira. Adaraa keessan isin guba nan beeka yoo obsa dhabdan bu'aati dhumee dubbiin hadda malee guyyaa biraan kennamu hin jiru. Ofuma laaluun barbaadaan amman ga'uuf ilaaluun barbaada yookiin du'uun barbaada isuma dhugumaa jechuudha. Akkuma ga'uuf ilaaluun barbaadaa balee asirratti teessee iyyita amma hundeen akka inni taasee sirreeffateera garuu. Walumaa galatti wanti nuti sirreeffanne hundeen sirreeffanne dhiifama naa godhi maal seeta hundee akka itti haasoftu sanii akka waan biroo nama laalchisa maaliif akka waan siif obboleettii nuti kaasii jechuun jirru kun ergamtuu namaa yookaan namni nu ergatu yookaan ajandaatti barbaadu si fakkaatu jira haasawni kee waan akkasii mul'isa tokkoffaa lammaffaa immoo akka waan isin keessaan si dubbiftee atummaanu wayiidhaan si callisiisanii dantaa xixiqqoo takka si garsiisanii dubbiseera jedhee burqaa maataa taasi dubbiseera sana jedhee obsaan afaan isin naame obsa delaali akkasillee ni fakkaataa jechuudha. Amma nuti isin si dubbiftee isin waan feete gootee obboleessi taa'ee nuti fixanne jee boboo'ee Ati fi warri dhuftanii bobochanii nuun galchu nuti shamarree Oromoo dhiigaan gama keessaatii wali gurgurachuu keessanii nayyam. Dhiigas ikada baasuun shamarree Oromoo dhiiga takka baasuu taate. Waa'ee achi keessa jiru iccitii bakka sanii maallaqaan dabalanii gumaasii fudhattanii asiinurra gubbatti iyyitanii booda waliigalle jennaan isin dhiif. Wani nuti hin dhiifneef shamara dilaatu bakka sanitti gaaga'amu jira. Shamara dilaatu bakka sanii gudeedamu jira. Shamara dilaatu bakka sanitti qabeenya siitii fi humna siitii fi jiruu siitii fi kaleen gurguramu jirti. Ati keessaan si dubbisu malan gumaanam 3-4 si kannu malan ni danda'anis maaliif maallaqa qaban kalee dhalaa Oromoo gurgurachaa jiran. Saniif nuti shamarran keenya kaachiin miidhamu jirru saniif jennee hurruma bakka sanii san diinee baasuu feena dhokochoo bakka sanii kanamni keenya itti miidhamu san diinee baasuu feena dhiiga intaloo takkaa qofaaf miti kaasitti jiru shamarree dhibbaata bakka achi miidhamu jiran miidhamuufis gonni achi qotamee fi taa'usan diiduu barbaadnaa meetti. Taniif obsi gurbaa deemaa qabaa haa ilaamamaa iyyitan kaati jettuuf mana keenya duuban jirtu tarsimoon itti deemna amata 3-4-5 nurraa fudhatus ni qabsiifnaa jechuudha. Nuti guyyaa 5tti guyyaa 2tti guyyaa 3tti waa godhan jechuuf hin deemu ama 5 nurraa fudhatu feetu. Ama 3 nurraa fudhatu feetu ama 10 nurraa fudhatu deemu feetu. Goda san qonnee baasuudhaaf tarsimoo dandeenyuun humna qabnuun cufaan itti deemna ni goonas. Akkasitti hubadhu jechuudha waan mana duuba nu dhaabbatu jirtu miti deemaa qabaa haa jettee wanni nutti himtu mana keenya duuba ka dhaabbatu jirtu ka gabbaatanis kunoo sodaatanii dhaabbatu jirtu jirtanii nun jechuu jirtu miti.